Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota abdiis maal jirra jirtu baga jiraattanii seenaa. Amma karaa deemaa irra karaa kana namni beektan qoyyaa achi garagalchinaa isin agarsiifna. Waliin turtii gaarii waliin bu'aaraa isiniin jenna. Qoyyaa achi garagalchuu iddooma kaameerattiin garagalchuu idde qoyyaa. Ilaalaa ijatti waan toludha. Maashaallah tabaarakallah. Karaan kun karaa eessaati namni beektan komantii jalatti barreessaa. Eessadha karaan kun eessa keessa? Maal jedhamti naannoon si ilaalaa qajeelaa ilaalaa. Namni beeku yoo jiraate komantii jalatti karaa kana dabaasaa eessatti argamu jechuudha. Eessa keessatti akka argamu namni beektan komantii jalatti nu kaasanii jecha. Maashaallah tabaarakallah. Makiinaan botteewwan karaarraan dhabuun karaan kun eessa iddoo tokkotti waraabame viidiyoo taddaan jechite. Amma silaa immoo shabakaa taddaan kutee walitti deebineerra amma. Ayyee ifaan jiru natti fakkaata mul'ataan jiru. Mul'ataa jira. Aduudhaaf sirreessee ibsu aduu jira waan ta'eef. Ayyee hotel laffaa fuudheera. Sabbaa wayii jira. Sabbaa sanatti dhaabbatee jira. Ayyee amma kuteera bakka. Allahu akbar. Ilaa karaan kunis kuburii ilgin maal jedhamti namni beektan taaskii nu jalaa dabinu tamashii godhaarra nu jalaa dabi karaa gadhiisi eeyyen duubatti hafte kaa shaaraan jira xiqqoo dhaabate kuti kuteera laa gara fuulduraatti kanas shaaraan itti bareeda waan ta'eef. Hayaaboo emshii yaa walad. Abdii Ismail subscribe, like, share godha. Ilaasiin gurraattiin immoo akkamitti dhufu barbaadde asiin laffadhe. Eeyyen laffaa fudhanneerra. Gidduudhaan dhaabatee deebi'ee karaan kun ilaa eessa karaa namni wallaalee hin jiru. Maashaallah ijatti illee tola bootaan akhdara kana maashaallah. Ayyee akka kanatti gammaddan abdiin qaba. Inni kun
suuraa hayyee subscribe godhaa akkanatti tuqxanii si akka alarmii kana fuutaniirra keessa jechuudha. Inni subscribe gochuu wallaalan jiru. Like share godhaa viidiyoo ilaalaa. Kaafo jarii fiigi shaaraan darbeera. Kaafo deemi maashaallah. Bootaa immoo namatti tola maashaallah tabaarakallah. Akkasitti laa tokko tokko akkuma ana bakkee ba'anii qilleensa fudhachuudha. Eeyyan akkasii subscribe godhaa akka alarmii sana gochuu hin dagatina. Keessattuu immoo like godhaa like godhaa siin jenna. Amma ofitti garagalcheetan jira jirtu akka jiraattan ofitti garagalcheetan jira. Rafiitiin naqabaa jira irrabni sun rafiinsa faayidaa ishee ga'e injina irratti hojjatteetti bikoos gaabicuudha inna subscribe like like godhaa. Wannan sai na gani jere balle wadde kuma hojjeteni jawaan hayyee like akka qalbii dhaatti bar gisee like jettu kana akka qalbii dhaana godhatti bar eeyyan fayyaada innuu bootaanii ijatti hin tolle dhufe ofittan garagalcha. Innuu bootaan immoo namatti tolu akka tarree kun dhufe Allah hayyee maashaa hayyee fudhateera. Iji kan koo argaa jirti ribanna qabaa baay'ee tokko bakka irrabne areediin koo dheerateera maashaallah tabaarakallah. Aboo dheerateera areedni koo akkuma xawwaa ta'eera maashaallah. Waaw sa dhugaadha ta'eeti jira areedni koo dheerateera maashaallah.
eenyutu irra Maashaallah muka gurguddaan jira maashaallah. Waaw. Maashaallah. Namatti tola. Subscribe isii akka alarmiirra kaa'uun dagatina. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u akkuma itti fufetti jira. Ammallee qabxii biraa qabannee deemuutti fufnee jirra. Ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jedha. Karaan kun eessa? Komantii jalattis immoo nuu kaa'uun dhiisina. Akkasii like komantii gochuun dagatina isiniin jedha. Sheeriis gochuun dagatina. Hayyee alaabaan fannifameera kun bukkee kanatti immoo alaabaa subscribe godhee yaada dadhabuu ishaaraa kanaaf dhaabbanne jedha. Miila koo na dhukkube. Hayyee gadi buufadheera. Ishee ishaaraan kun eessa namni beektan? Ishee siidaan afaan namni beektan la siida guddaa hayyee Ismail subscribe like gochuu akka hin daganne maatii nuuf ta'an jajjabeessaa isiniin jenna. Like share godhaa. Koyyaa bilbilaa isaa irraa kanaaf makiinaan xiqqoosii suutaan deemaa jira. Koyyaa bilbilaa. Hayyee kootii amma kunneen dhala. Sagalee isaan harkaa waliin. Hayyee. Kunni. Hayyee namni beektan hin jirtudha. Karaa kanan beektu lafaa fudhanne egaa keessoo wayii seenneerra. Haaya. Ishee. Suutaan deemaa jira bilbilaa isaa jirra. Bootaa kana miti jedhan. Hayyee bootaa mireesh sabaa sirriitti hayyee akkasitti asii achi deemamaa jechuudha. Kaameeraa jawwaala sawwaruu kan gabbuuse mul'ataan jiru kaameeraa jira addee sanatti. Amma ol qabeeradha. Like godha akkasii gaa. Akkuma argitan kana laayikitti dhaagoota malee biraan darbinaa tole. Akkasitti fayyaa gaa.
karaan kun Makkaan keessaa eessa? Makkaan keessaa jechuudha. Warri Makkaan jirtan, warri Makkaan beektan. Ayyee akkasitti ni beektan komentii jalatti kaa'a. Karaan kun eessa? Allah hin beeka warri Makkaan keessa jiru. Ishi laayik gochuun dagatinaa kanuma gidduudhaan. Torban jumaa boriitii waraabamuu viidiyoo kana garuu guyyaa iidaatii kan inni waraabame. Kan inni gadhiifamaa jiru immoo inshaallah borga nama simbiran ga'a jumaa torbeetti. Torbee tokko taa'ee gaafa iidaatii waraabamuu viidiyoo kana dhiifamaa nuuf mijachuu dindaan gadi isiniif dhiifne sagalee isreefuma irratti dubbatama. Akkasii sagalee inni gaafa sanaa waca qabaa. Bilbiluma haasaa bakka natti hin tolle sagalee sana wajjin gadhiisuun sagalee sanarraa mureet akkasitti hojjetamee isiniif gadhiifamaa jira. Kom kayyeef tokko akkasii gamanumaan baga rabbiin guyyaa jaallatamaaf kabajamaa jumaa har'aatiin isin ga'ee isiniin jedha gaabboleewwan kiyya hordoftoota Abdii Ismaa'il. Akkasii gaa akka itti ammas gaa adeemsa keenyatti fufnee jirra gaa laffaa kana fuudhaa irra baqqaatama ishii godhamaadha jechuudha. Gidee tokko tokko xaffashamanii mana keessa taa'uunis kan tokko akkanuma makiina yaati qoyyaa ka dhaabbateera makiina yaati jedhamtu bishaaraan kun abbaan ammoo qoyyaa qoyyaa. Ishi amma jammarreerra deemu. Ishi amma bakka ta'e baay'ee gahuudhaaf deemna. Akka beeka hayyeelaa dalga kana afaan namni beektan namni wallaaltan hin jirtan garuu Makkaan keessa ilaaltanii gaa wallaaltan hin beektu. Komentii jalatti gaa hunda gatinaa. Hayyee warri beektan eessa akka kaane eessa akka geenye akkasii namni kana bare badhaasa qaba jechuudha. Badhaasa qaba. Hayyee badhaasa immoo gaafuma isin bartan bakka komentii jalatti isin badhaafna ishee akkasii gaa. Odeemaa Allah makiinatti yoo akkam dhuftee na bira darbiti. Hayyee hin taane na bira darbuun kee. Amman si qaqqabadhaayi bilbila naasaa jira malee siin dorgomsee qabuun dadhabe na seetemu. An bilbila haasaa deemeennan makiinaan suuta deemaa jira malee siin hin dorgoman tule. Hayyee ammagaa maashaallah unetiin soolaa ayyaana baadhatte na bira darbiti. Ijoolletti kan kuwan suuta deemnan maalla si haaru jirri. Hay kaanaan biran darbaan kan bilbilaa dhiisee fi qooyi amma kaawwadheera amman qaqqabadhaayi. Hay kam nagatee fiiguu barbaadanni sila. Itti hojjettee jirtu hojjetteetti. Ta'e kuttee nurka. Allah bakka nuti fiigicha hin barbaanne tamashiiruma godhaadha waan ta'eef guyyaadha guyyaa iidaatii akkasumatti tamashamaadha qaala maashaallah. Yawmal Eid sagalee guyyaa iidaatiif ta'uu isin waraabne turre garuu
waca baay'ateedhaan gad isinii dhiisuu dhiisnee viidiyoo qofa gad isinii dhiisne. Akkasii hordoftoota Abdii Ismaa'il galatoomaa ulfaadhaa naa jiraadhaa baay'ee tokko isin galateeffadhaa. Obboleewwan kiyya kan dhiiraas kan shamarraniis galatoomaa hundi keessanuu. Warri amma wanaatti na wajjin turtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Warri na jajjabeessitanis galatoomaa isiniin jechaa. Gamanumaan nu gara dhumaatti deemna waan ta'eef akkasitti jabaadhaa, hojjedhaa, keerii hojjedhaa, keerii dabarfadhaa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Azaanii subii bahirashi. اليوم جمعة إلى منارة هرمة. منارة هرمات jechuudha kana namni wallaalan jiru kaabaa jechuudha minaaraa isaatii mul'atu ilaala biraan mul'anne amma jabala wayii nu dhasseera noo mul'ata asii mul'ata asii mul'ata. لا حول ولا الصلاة خير من النوم. والكاغر صلاة والرقارة والكاغر صلاة به والكاغر ما شاء الله. obboleewwan kiyyaa irra deebiidhaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ammas galatoomaa ulfaadhaa warri amma wanaatti nu wajjin turtan turtii gaarii isiniin jenna. Rabbiin nagaadhaan walitti nu haa deebisu inshaallah. Amma dandeenyetti waan tokko tokko isinii hojjannaa, jajjabaadhaa nu jajjabeessaa. Turtii gaarii warra halkaniitii halkan gaarii, warra guyyaatiif guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Xiqqaan guddaan beekaan wallaalaan keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ajaa keessan Rabbi isiniif haa baasu. Rabbiin nagaan isin haa bulchu. Khayrii guyyaa irraa qabdu hundaa Rabbiin isin haa argachiisu. Maasalaam.